أمة دبش أما اللي نمني الفيراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتوا كما شمار كفوني أسمان كونغراجي جا أما gara mana idara bane zira alhamdulillah rabbil alamin gara makkatti kan nuti deebi'aa jirru wallahi baay'ee tokko gammade ala jarri dhufaniiru jiran baay'ee tokko gammachuun irribarraa akkas taa jedheetu mana irribarraa ka'e wallahi akkuma nuti ka'e hin beeku innaa akkasii baga gammaddan isinillee isiniin jecha warroonni na wajjiniin jinqamaa turtan baay'ee tokko na wajjiniin jinqamaa turtanii akkasuma communitiin illee warroonni imbaasii keessa dalagaa jiran illee baay'ee tokko na wajjiniin tajanaan naqamaa turanii isaaniin illee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha obbo Abdul Shukur isaan illee nu bira jiru har'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii naguma jajjabaattu akkuma waadaa isinii gallee gaafa sanbata guddaa deemnee buleessa keenya mubaaraka laallaa jenne adda ana jenne obbo Fariid jenne Sheena Jiibiin jenne Kamaal Abdallaa jenne as dhufne Jidda deemne achi nuuree fudhanne as dhufne jaraan ijtimaa dheeraa sa'aatii dheeraa waliin haasofne dhimma isaa irratti akkaataan haqa isaatti argachuu danda'u irratti haasofne akasaa kan faraduu ta'u akka faraduu danda'u mahakama biyya keenya kanaati nuti ammaaf kan gochuu qabnu mucaan baay'ee akka inni bakkee taa'ee waan argate waan isaa faradame firdii bakkee taa'ee akka hordofatu waan jedhu irratti olii galle sanas rabbi jazaa jaraa wada kaasu itti gaafatamaan shortaa baharaa jeneraalaa baay'ee nama gaariidha baay'ee wajjin haasofne innis mucaadhaa akkas zanii fi haqa isaa argachuu qaba ani yoon ija namaa baase ija koo kafaluun qaba yaada jedhu kaase gaaya namoota biyya kana keessa jiran keessattuu warri baalasiltaanii gurguddaan ilaalcha gaarii qabu baay'ee itti gammade namicha hooggansa waa shortaa baaraa kan hoogganaa jiru kana baay'ee itti gammade nu kabajee wanti nu dhannee mucaa fuuneefis sababii inni guddaan al tokko xalayaa isinii barreessinee safaaraana fuutuu jennee safaaraatti erginaan mustashfaan didee mustashfaan immoo maaliif didee maaf nu hin kennitan jechuudhaan dhannee fuune malee waa biraatiif miti kamisa dheengaddaa immoo silaa gaafa sana otoo waan sa'aatiin hin dhumne ta'e kamisuma sana iyyuu isinitti kennuu dandeenya safaaraa jechuunis qaama mootummaatii waa tokko rakkoon hin jiru waliin dalagnaa jedhanii nutti kennaniiru namoonni kana keessatti hirmaattan Sheena Jiib Fariid Jiddarraa ka'een wajjin dhufe rabbi jalatti galateeffatu akkasitti akkuma waadaa isinii galle obboleessa keenya aangoo mootummaatiif yookaan sababa itti gaafatamummaa addaa qabnuuf osoo hin taane obbolummaa biyyummaa rabbummaa walii fi oromummaa walirraa qabnu sababeeffannee utuu rafin ganama kaane dhannee fuunee jira alhamdulillah rabbil alamin yeroo inni jawwaan harkaa fuudhamee mana hidhaatti guyyaa 3 dabarsuu nutti dhaga'amuu dhiisee miti garuu piroosesii irra deema kanaa ol aarsaa kaffaluu danda'a namni qaamni mootummaa tokko immoo piroosesiidhaan deema amma fakkeenyaaf jarri kan dhufanii fuudhanii bassamsiisanii maalumaata isaa fuudhanii faayila isaa margabanii fooldarii isaa ijaaranii mana murtiitti dhiyeessuudhaaf manni murtii akka sana booda jecha isaa fuudhu waa piroosesii jira amma yuganaas itti deebisneeni dhufee piroosesii isaa fixataa deemaa jechuudha haala kanatti hubatamuu qaba malee namni fuudhamee waanuma shimeesiitti darbame waanuma gatame waanuma safaaraan ilaalu godhanii ilaaluun kun dogoggora guddaadha piroosesii keessa darba waa hadha kaa'amee hadha wanti ta'u hin jiru namni aarsaan hin kaffala namoonni dhukkubsatan immoo hedduun mustashfaa garaagaraa keessa amma ibn siinaa mustashfaa keessa balattiin keenya intalli siikoomanta dhukkubsattee kanaa gadi paralaayis taatee jirti nama jechuudha mustashfaa keessa jiru mustashfaa jennaan mustashfaa gillii isa bakkee kanaayyuu miti mustashfaa sijni kan mana hidhaa keessa akka jiran hedduudha kanaaf aarsaa kafalaan jiru namni hidhaan jiru garuu immoo adeemsaan sirraa ta'a kanaaf akkasitti hojjetamuu qaba obboleessi keenyas guyyaa lamatti dabarsuunsaa isaa khayriidhuma maaliif khayriidha yoo jettan mu'amalaan isaa amma sochooteetti foldariin isaa sochooteetti qadiyyaan isaa sochooteedha waan ta'eef haala gaarii irra jira innis immoo waan gammadeedha kunuuti kana booda wallahi hin argattu amma gara makkaa
ulfaataa isinii gadi dhufee jiddatti malee jiddarraa immoo gara baharaatti malee waan kan amma hin danda'in dhiibbaa gochuu sila saangoo fi hin beektu amma hin danda'in amma rabbi naamii jesseen dhiibbaa godheera. Kanaaf uummanni imtaa kanaaf wanta hundi keessanii obbolummaatu isin quuqee sababa obbolummaa dubbataa jirtu waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa isinii jechuu barbaada. Turtii achi keessa ture mubaarak isinii faayibsuu Hayyee warroonni dhufaa jirtan illee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Baga nagaadhaan dhuftanii baay'een keessan egaa akkasuma luka kanaan luka miidhama kana dokshinii jira akkasuma baay'een keessan na wajjin cinqamaa turtanii alhamdulillah. Anillee gammachuu tokko natti dhagahame baay'ee tokko gaafa naqee achi keessa seenu haalli mana hidhaadha baay'ee ulfaataadha. Baay'ee tokko ulfaataadha wallaahi yeroo fayyee jalqabarraa ol seenu guyyaa jalqabaatiif guyyaanii lammafataa sana baay'ee tokko kan mataan rukkubaa ture ciincaa garagaraa fiincaan wanni keessa akkas gallola'ee jechuudha. Bakki farshaa jala akkas gallola'ee jechuudha. Baay'ee tokko namatti ulfaata. Haa ta'u malee keessaayyuu mana fincaanii taa'uudhaaf baay'ee tokko kan rakkataa ture achitti. Yooni isaan gaafadhee jedhee nuti hammaama kana malee kan biraa hin qabnu barbaadde safaaraa keessanitti madduuti. Isaan siifa fiduu jedhan yoo nuti yoon jawaala gaafadhe jawaala keenya harkaa fuudhanii duraanii bilbila tokko qabdaa jedhanii naani. Bilbila tokko miti lama malee hin qabu hin jedhee sanuu shabakaan alanii didu narkaa fuudhanii. Narkaa fuudhanii isa kana diingata wayin harkatti argani samma sirka jiru kana. Akkasitti boodarraa ala narkatti arganu ati na sobdee jedhanii na sobdee jedhanii naati meeqa qabda naan jettee na gaafartee maasa kanatu sitti malee hin jedheen. Jennaan akkasitti bakka jawaala illee narraa fuudhanii waan illee kursiidhuma illee naa fidaa jechuudhaaf waan man ittiin himadu na beena kennaa on jedhe mamnuu jawaala kennuun jedhaniiti na dhawwatanii. Innaa walumaa galatti haalli mana hidhaadhaa isaa immoo qaama kan koo kanaan qaama miidhama kanaan baay'ee hammaataadha. Namni si gargaaru hin jiru wallaahi sillimiirra akkas ol ba'uudha jechuudha. Darajaarra ol ba'uudhaa fi na qabeennaan na qabuu diddi. Wallaahi billahi laa jedhe hin danda'amu itti harkaansu tuquun ofumaa keetii hin beekuun ofumaa keetii yoo itti baate bahi malee jedhan. Innaa akkasii haalli mana hidhaadhaa baay'ee tokko ulfaataa bilbila gadi qabee kaameraa bira geejjira. Shinii isaan hin banane. Akkasii uummata keenya galatoomaa ulfaadhaa waan jettu qabda yaaduma gabaabaa kennine sakkaan booda. Hayyee akkasii galatoomaa ulfaadhaa warri dhiphachaa turtanii nama kana makkaa deebi'aa jirra walitti deebina galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi.